jiru takka ibsa arraantana mootummaan Bahareen baafte. Bikka xiqqoo tani gartaniimi bikki xiqqoon tuni Bahareeni guddoon tuni gartee Iiraanii Bahareen arraantana akka ibsa baasanitti nuti mootummaan Iiraan tuni biyyootan addunyaati wajjin akka waliin qunnamne godhuu ni dandeenya yoo isaan adaba godhatanii hin teenye jedhaniiti gartee ibsa ajaa'ibaa tokko baasanii jiran. Ibsa kana karaa nugusticha biyya isaanii takkaa gartee amiira Bahareenii gabbaasan. Akkana jechuun isaanii karaa dippiloomaasiitiinis karaa gartee UN'tiinis akka Iiraan hariiroo biyyootan addunyaati wajjin hin qabaanne godhuu dandeenya jedhaniiti Iiraan sodaachisaa jiranii. Ifiifuu gartee hin jirtu ifiifuu harkee Iiraan jirti ifiifuu gartee yoo Iiraan hafuura baafadhaa jedhaniin biyya hafuura baafattu. Biyya ummanni isaanii hogguu misaayiloonni Iiraanii fi akkasumas sanitti duroonan Iiraan karaa biyya isaanii dhufe ala gabbee dhiichisuutu arraan tana Iiraan sodaachisaa jira jedhaniiti warreen gartee anaalistoonni addunyaadhaa kan miidiyaalee gurguddaa irratti haasawan isaan kanarraa gartee akka goofata irraa godhaati jiran jechuudha. Okay? Tanaas gartee quba qabaadhaadha akkasumas sanitti mootummaan Kuweetis gara isaaniitiin Iiraan yoo gartee yeroo keessatti waan biyya teenya keessa balleessan kana nuun kafalle taate nutis isaan kana gartee akka barbaachisutti irraa kabalachuu teenya jedhaniiti gartee gama isaaniitiin dubbachaa jira. Kuweetis akkuma beektanitti naannoo kana jirti. Ifiifuu gartee bikka xiqqoo takka biyyootan kun lachuutu biyyootan guyyaa lameen dabre kana keessatti inumaa guyyaa sadeen dabre kana keessatti akka malee haleelaman irraa. Keessaafuu kaampiilee waraana Ameerikaadhaa kan naannoo kana jirtu akkaataan isaan itti haleelaman footoodhaa fi ragaaleen takka gabbaatee jirti. Keessaafuu gartee karaa saatalaayitiidhaatiin sanirraa gartee waan takka isiniin garsiisuudhaaf ta'a. Isinuu gartee ijjitee isanii numaa agartan fuuldura keessa waa hedduutu gabba'uuta akkaataa gartee warri waraanni Iiraan bikka 18 biyyoota numa gartee 4 keessatti haleelanii haleellaa tana keessatti immoo waa hedduu akka balleessan. Okay? Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Warreen gartee isiniin garsiisa suutumatti obsaan eegaadha. Mee dura laala ichi booda gartee irraa haaso'inaa. Okay. Bikkiin ammaan tana isin garsiisu kuni Bahareen keessa kaampii waraanaa Ameerikaadha. Tan gartee Fifth Fleet tajaaniin bikka gartee humniti bahara kan Ameerikaadhaa jiraatu. Akkasumas kaampii waraana Air Force ta Ameerikaadhaa Bahareen keessatti jirtu. Ameerikaan gartee kaampii gurguddoo qabdi Bahareen keessa. Dubagaa akkuma gartee asirra gartanitti bikki kuni durarratti. Okay? Odoo lafti nagayaa jechuudha. Bikki kuni bikka haleelamte. Akkuma gartanitti. Tuni amma dura haleelamte. Tuni torbaan dabre haleelamte. Tun ammoo torbaan kana keessa haleelamte jechuudha. Okay? Qaceelloon laalaa. Yoo laaltan bikki kun laalaa kana qaceelloon laalaadha. Achii laaltanii ni agartaniimi hogguu laala maas akkaataa agartee isin itti dhoomtee jirtu. Irraan isin deebisa laala. Umaata kan jiru ammoo lafti nagee fakkaatti. Ammoo footooleen tuni footoo saatalaayitiin kaafte. So lafatti gartee hogguutti dhiyaattee kaameraadhaan keessa deddeemtee ka waraabdu saatalaayitii irraa yoo akkana fakkaatu taate innaawaa hogguutti itti dhiyaatte gartee akkam fakkaattiidha. Bikki kuni gartee heengaroota gurguddaadha beeka. Bikki gartee xayyaarri faan keessa taa'u waa hedduu keessa taa'u wanni kanaa kuni gartee waan guddoodha. Okay?
waan gartee mana xixiqqaadhaan amma silaa mana faa taate manni gartee saraaruma diimaa kana faadha. Bikki immoo akkana guddoodhaa tuni gartee heengara xayyaaronni lolaa faan kaa keessa tattaa'u jechuudha. Okay? Wanni kanaa kuni oofisaa bikki kanaa kuni gartee bikka silaa raadaarri fa'u. Bikki kuni bikka raadaaraati. Haa haleelame. Raadaara gartee Ameerikaan Iraaniin basaastu. Yogguu gartee misaayiloonni warra Iraan samii keessatti ol ba'e takka gartee dura haleelamu. Asitti gartee information hunda guuraniiti asirraa Joordanitti dabarsan. Jordan irraa takka ammoo Israelitti dabarsaniiti misaayil akkanaatu dhufu jira bika akkanaa dha'uu deema tanaafuu gartee itti qophaa'aa jedhanii if dura itti himan jechuudha. Akkuma gartee amma dura isinii himaa ture sanitti. Haleellaan tuni tanuma gartee torbaan kana keessa ta'aati. Tuni arraan tana gabbaati. Itti aansuudhaan qaceellotti gartee laalaa tanaasi akkaataa inni itti jiru kana hunda guututti laalaa isin agarsiisa. Haleellaa duraan nagee qabame kana laala nageeyame kun hundinuu kuma gartanitti tuni kaampii waraana ta warra Israa'el. Taniin torbaan dabre kaampii warra Israa'el tan gartee kaaba Israa'el jirtu warri Iraan ni barbadeessinaa jedhanii murteeffatanii jiranii akkanatti kunoo mallattootti godhanii maappii wajjin gadhiisanii jiran jee isinii himaa ture. Kaampii sanitu akkanatti gartee guututti isii tana laala mana yoo laaltan asitti gartee qorqorroo hundaa wajjii cufaa fayya qaba. Hogguu haleelame booda akkana fakkaataa jechuudha. Okay? Okay. Dubaga waan ajaa'ibaatu deemaa jira. So qophii teenya gartee pirogiraamitti qabxiilee itti aantutti itti dabarraa tan gartee walii galtee guyyaarraan tanaatii fi akkasuma sanitti gara lachuutunu Ameerikaanis warri Iraanis Paakistaanis waan isin jechaa jirtuu fi waraanni Iraanis waan jechaa jiru irraa haasoinaa tanaafuu gartee qophaawaa harka keessanii taaptaap godhaa sheer godhaadha. Anis gartee hanqa kana bishaaniin jala buusaa. Warri ammaan tana dhufaa jirtanillee dhiyaadhaadha. Harka keessanii garuu jajjabaadhaatitti uffaa maaliif tiktaakee kana isin qofaatutu gartee dura bahee dhorkuu qabaa. Okay. Warreen gama keessaatiin viidiyoolee waa'ee poolitikaa biyya teenyaa keessaafuu gartee Biraanuu Juulaadha haasoo kan inni gartee torbaan tokko kana dura godheessanii fi akkaataa gartee miidiyaaleen garagaraa irraa haasawaa jiran kana ilaalchisee akkaan amma dura yaadarra qabu wanta gartee kan dubbachuu barbaadu isin himeetiin ture sanirratti gartee inni dubbannu. Okay? Garuu immoo odoon gartee waan sanatti diiteelitti haasa'u inni arrallee haasa'uun barbaadu garuu irraa hin haasa'u ta'a wanni takka taniin isinii himu. Keessaafuu irra hedduun keessan warreen miidiyaalee Tigrootaa kana dhageeffattan warreen miidiyaalee Amaaraa dhageeffattan waan takka qalbii itti godhaate dhageeffadha. Okay? Qalbiidhaan dhageeffadha waan isinii himamaan tan. Miidiyaalee jara kana dhageeffachuun rakkoo takka illee hin qabdu. Dhageeffadha. Okay? Garuu immoo hoggaa gartee isaan aangaa'ota mootummaa Itoophiyaadhaa kana
warreen gartee Oromoo ta'an aangaa'ota mootummaadhaa warra gartee Oromoo ta'an akka malee arrabsan keessaafuu gartee wallaaltoota warra uummata kan beeyin warra maarreedhaa warra akkasii ja'anii gartee hogguu isaan arrabsan kana qalbiidhaan gartee qalbiidhaan hubachuudha qabdan. Okay? Yaada namaa mormuun rakkoodhaa miti. Yaada haa mormanii. Akkaataa Biraanuu Juulaadhaa Itoophiyaatti gaggeessaa jiru takka gartee poolisii mootummaadhaa fedhan haa mormanii san rakkoodhaa miti. Bikki nuti gartee irraa rakkoo qabnu Biraanuu Juulaadhaa akka namaatti isa arrabsuudha. Okay? Biraanuu Juulaadhaa wallaalaa. Humaata kan baran inni booji'amaa ammallee gartee ashkara wantaa ture ammaasis ashkara waan akkasii jedhanii gartee arrabsuu kana qalbiidhaan dhageeffadhaa waan kana gartee hedduu irraa ifeegaa an dhugaadhaan isinii hima beeka isaan Biraanuu Juulaa qofa arrabsaan jiran isaan Oromoo guutuudha arrabsaa jiran Biraanuu Juulaadhaa mormoo barbaadan poolisii isaa gartee poolisii mootummaan Abiyyi itti gaggeessaa jirtu heera isaan jala deemaa jiran akkaataa isaan biyyatti bulchaa jiran sana haa akka fedhanitti haa mormanii namni fedhe mormuu qabaan beeka. Okay? Garuu immoo arraba gartee isaan Biraanuu Juulaadhaa itti arrabsaa jiran arraba isaan Dr. Abiy itti arrabsaa jiran kanuu hubadhaa. Dr. Abiy ummata kan beeku Dr. Abiy jinniidha Dr. Abiy akkas jedhanii inumaan nama biraatti gartee warreen aangaa'ota mootummaa Itoophiyaadhaa bakka adda addaa jiran kan hundaa'u akkaataa isaan itti arrabsan kan. Tanarraa rakkoo guddoodha qabna nuti. Isinillee gartee hogguu dhageeffatan yaada isaan isin keessatti gartee isinirra gannaqaa jiran kana akka gartee sammuu teessanirraa qulqulleessitan. Maaliif yoo gartee miidiyaa kana oduu addaa baasaa jiran oduu haaree baasaa jiran jettanii gartee kan dhageeffatan taate akkanatti gartee hogguu isaan Oromoo arrabsan jarreen kuni poolitikaa haasawaan jiran. Poolitikaan maali? Yaada gartee Biraanuu Juulaadhaa hojiirra oolchuu barbaadu. Yaada san yoo haqeeqan taate poolitikaadha. Poolisii biyyattiidhaa yoo haqeeqan taate poolitikaadha. San rakkoota kalleen qabu. Okay? Garuu immoo ammas wanti takka gartee ta'uu hubatamuu qabdu Biraanuu Juulaadhaa akka fedhanillee haajaanii Itaamaajoor Shuumiidha. Okay? Biyya san keessatti oofisa waraanaa ol aanaadha gaggeessaa jira. Waraanni biyyattiidhaa akka jirutti isa jala jira. Yoo gartee isa anaaf dhugatti kabajaa kan qabaanne taate garuu oofisa saasaniif kabajaa qabaachuudha qaban. Itaamaajoor Shuumii namni ta'e kuni akkanumatti ganda keessaa ka'ee guyyaa tokko Itaamaajoor Shuumii hin ta'u. Namni kuni muuxannoo horee urmii isaa guutuu waraana keessa taa'ee feetu jaaladhu feetu jibbi san rakkoodhaa miti. Yaada isaa jaaladhu yaada isaa jibbi san rakkoodhaa miti. Okay? Ana guna kana jiru Biraanuu Juulaa deeggaraatii jiraachuu kiyyaa miti beekaa. Or mootummaa tana deeggaraa jiraachuu kiyyaa miti. An wanniin akkana isiniin jiru yaanni gartee irratti isaan xiyyeeffatan kuni Biraanuu Juulaadhaa isarra lola bananii akka gartee ilma namaatti jechuudha. Beekumsa isaa irratti, okay? Dandeettii isaa irratti akka gartee isin isuma kana inni kun wallaalaadha bari inni kun hin beeku inni kun akkasii faajaanii gartee akkasitti godhuun kuni diimanaayizii isa godhuudha. Okay? Qalbiidhaan dhageeffadhaa waan isin himaa jiru kan akkasin laala. Yoo gartee rakkoo mootummaa irraa qabaatan poolisii mootummaadhaan nutis numa qeeyinaa akkamitti mootummaan Itoophiyaadhaa gabbaatee waan akkanaa kan hin dubbanne jeeniin dubbadhaa misirratti. Mootummaan Itoophiyaadhaa akkamitti gartee warra akkanaa kana hojiirra keessa warri akkanaa kun akkami waan akkanaa hojjete jeeniin dubbadhaa beekaa. Garuu immoo nuti xiyyeeffannaadhaan akka namaatti miti kan isaan ka'e. Waan gartee mootummaan irratti yaada kannachuu qabdu. Mootummaan gartee yoo oduun takka jiraatte oduu sanirratti yoo gartee kan hin dubbanne taate takkaa'u ibsa garaa isaanii yoo gara isaaniitirraa yoo kan hin dhiyeessine taate mootummaan kanarratti waan dubbachuu qabdi.
kanarratti waa ibsu qabdi. Akkasuma sanitti haleellaa gartee naannoo Awaashee fi ilaa Shawaa jidduutti warreen gartee shofeerota fixaa jiran kanarrattis dubbachaa jira. Akkasuma san obboleeyyan keenya warreen gartee Arsii keessatti dhumaa jiran irraas dubbachaati jira. Biyya san keessa nageenyi ni barbaachisaa jechaa jirra beekaa. Hogguu nuti akkana jennu akka mootummaatti gartee yaada keenya dhiyeessaa fi jirra malee individually gartee jara kana abaluu warra dandeettiin qabu abaluu akkasan no akkasin jaan. Daaktara Prime Minister biyyattiidhaati. Isa yoo jibbite inni oofisa san keessa jiraachuu isaatiif oofisa saniif kabajaa godhuufii qabda. Oofisa inni keessa jiruuf. Inni Prime Minister biyyattiidhaati. Isa yoo qeexe immoo akkaataa gartee inni heera biyyattiidhaa, poolisii biyyattiidhaa waan inni gartee biyya san keessatti godhaa jiru irratti hujii san irratti xiyyeeffattee isa qeequu ni dandeessa. Ammoo akka gartee nama dhuunfaatti isa achi baatee arrabsu jechuun kun egaa dhugumatti gartee dadhabina hammam takka jibbansa akka qaban hammam takka gartee Oromoo tana akka jibban isin garsiisuu qabaachuu qaba. Tanaafin isin hinjaa warreen isin miidiyaa isaanii kana dhageeffatan waa hunda gartee qalbiidhaan hin dhageeffatan ofirraa eegaadha waniin isin hinjuu tanaaf. Biyya Ameerikaa keessas akkasuma beeka. Amma biyya Ameerikaa keessa namni Tiraampiin jaalanne hedduudhaatu jira. Ofiishaalii gartee akka dhuunfaatti akka feete jechuu ni dandeessa akka dhuunfaatti. Ammoo warreen gartee keessaafuu miidiyaalee gurguddaa harkaa qabu gabbahee Tiraampiin warra akkasiiti. Tiraampiin warra akkasiiti jedhee gartee hogguu isaa rabsan. Tiraamp akka godhaa jiru dhageessanii jirtan. Hunda isaanii ni kasasa. Mana seeraatti dhiheesseeti warra gartee Tiraamp sammuu dhukkuba. Tiraamp maraataadha. Tiraamp akkas jedhee isaa rabsu. Mana seeraatti dhiheesseeti kunoo horii gurguddaa irraa fudhachaa jira. Miidiyaa hedduudha kasasee jira. Ammoo poolisii Tiraamp akkaataa inni lola kana itti gaggeessaa jiru akkaataa gartee biyya tana itti gaggeessaa jiru qeequu ni dandeessa. Qeequu ni dandeessa. Tana namni si dhorku hin jiru. Isin ammoo akka gartee chaanala kan dhuftanii asirra waan hedduu dhageeffattan waan haarii dhageeffattanitti waan akkanaa tanarraa if eegaa. An viidiyoo hedduudha namni natti ergee jira. Gama duubaatiin arkeetiin jira. Akkaataa gartee warreen Tigreedhaa kun Biraanuu Juulaadhaatti arrabsan. Viidiyoo biraanatti ergamee yoo isaanii Dabratsiyoon akkasitti arrabsu. Hin jiru, hin arrabsan. Dabratsiyoon poolisii isaati irratti gartee isa qeeqan. Dabratsiyoon aangoo jaalate siin jaan malee Dabratsiyoon beekumsa hin qabu. Dabratsiyoon dadhabaadha. Dabratsiyoon barbooji'amaadha. Dabratsiyoon akka hin jaan. Isaan ammoo Dabratsiyoon aangoo jaalataa ni jaan. Miidiyaan akkas iyyuu ni jira. So kanarraa gartee if eegaadhaan isin kuni gorsa obbolummaadhaati. Waan akkanaa kana godhuun nuti gartee nu guddifti malee nu boonsiti malee karaa gartee booda abaluu arrabsinee akkas taane kana keessa wanni nuti harka nuti akka leenu hin jirtu. Akkasitti hubadhaa. Tolega, karaa gartee oduu arraan tana miidiyaalee addunyaadhaa shoora keessaa jirtutti achi dabarraa harka keessaniin taaptaa godhaa koppiliinkii godhadhaa. Dursoo guyyaa arraan tanaa oduun taane edda galgalarraa eegalanii oduuleen garagaraa gabbahaati turte. Oduu tana keessatti akka waliigalteen Ameerikaa fi warri Iiraan walit dhuftee jirtu takkaa gartee haalaan walit dhiyaatanii jiran keessaafuu karaa qabxiilee marii irra godhaa jiranitti waliigaluudhaaf akka dhiyaatanii jiran. Oduun jettu gabbaateetu turte. Guyyaa kaleedhaa pirezidantiin Ameerikaatilleen ifii isaatiif ani waan Iiraanii hojii waliigaluu deemnuuf jecha haleellaa galgala kanaa dhaabeetiin jiraa takkaa gartee kaansil godheetiin jiraa jeeti dubbachaa ture. Haleellaan san tan guyyaa lamadaatiif silaa torbaan kana keessa Iiraan irratti gaggeessuudhaaf qophaa'an jechuudha. Duba gaa dubbiin achittiin dhaabbanne gara warri Iiraanis wanni takka gartee keessaafuu mariin akka sosso'aa jirtu dubbataniitu turan. Ofiishaalii oduun taane miidiyaaleen gartee warra Iiraanitti dhiyaatu waan takka gabbaasaati turan. Wanni tun egaa akkuma amma duraatti pirezidantiin Ameerikaatis lola dhaabuuf deemna takkaa gartee waliigaluuf deemna je'ee
stock marketii biyya tanaatii fi gartee marketii gaazaa tana akka isin gartee lolaatu haareka of deema jaanii harkaan baane tanaaf gartee pirezidantii waan nagaa kana haasa'u jaanii warreen duraa fashaleessanis hedduudhaatu jira. Garuu deemtee gartee qabxiilee isaan arraan tana gadhiisan keessaa waa hedduudhaatu as keessa jira. Qabxii tana gaa guutuutti gartee keessa gabbuunee yoo gartee irraa inaasoo inni taate dhugatti wanni gartee asirratti gartee isinilleen hubachuu qabdan. Qabxii isaan gadhiisan karaa miidiyaaleen adda addaa gadhiisan kana keessarra qabxii 5 qofarratti gartee xiyyeeffachuutu gaarii. Keessaafuu mootummaan Iiraan akka jechaa jirtutti takka dursoo lolli bikkayyuu gartee akka nurraa dhaabbatu jechaa jiran. Lolli kan biyya isaanii irra gaggeeffamaa jirus kan Libanaan irratti gaggeeffamaa jirus guutuutti akka dhaabbatu jechaa jiran. Tana qabxii duraa haa taatu. Qabxiin itti aantu uggurriin gartee Ameerikaan Hormuz irratti gaggeessaa jirtu tuni guyyaa 30 keessatti akka banamtu jechaa jiran. Okay? Akkasuma sanitti qabxiin sadaffaadha mootummaan Ameerikaadha waan Iiraan ilaalchisee tan biyya keessaatis tan biyya alaatis akka gartee harka keessan naqannee jechaa jiran. Okay? Akkasuma sanitti horii keenya kan gartee nurraa qaban doolaara biliyoona 24 daddafanii akka dabarsanii nu kennan. Itti aansuudhaan waa'ee niwukilaraa nuti yeroo ammaan tana keessatti guutuutti irraan haasofnu jechaa jiran. Qabxiilee tana qaceellotti gartee qalbii qabadhaa. Qabxiin biraa gartee dilasanii miti garuu marii tana gartee karaa tokkotti galchuudhaaf waan irraa haasa'u barbaachisan. Haa taatu malee wanni ammaan tana isin himaa jiru kuni waan hedduu murteessaadhaati gara Iiraaniin. Marii tana gareeleen adda addaa gartee dhiheessaati jiranis inuma gartee mootummaan Iiraan karaa isaaniitiin akka jechaa jirtutti wanni gartee ammaan tana dubbachaa jirru kun hundinuu odoo jarri nutti hin dhufne irraa jijjiirraa. Mootummaan Iiraan akka jechaa jirtutti qabxiilee gartee arraan tana mootummaan Ameerikaadhaa dhiheessite tana akka jirtutti mari'anneeti jirra. Garuu immoo jechaa jiran itti waliin gallee amma dura jechaa jiran garee Iiraaniin. Okay? Walii galuudhaaf dhiyaanneeti jirra garuu walii hin gallee jechaa jiran. Takkasan. Lama dammaasis warri Ameerikaan Iiraan oduu tana gara isaaniitiin miliisanii gabbaasuu siidhaa haalaanii itti aara qabnaa takkaa'u gartee akkaataa isaan karaa dhugaatiin marii tana gaggeessuu hin barbaanne takkaa'u gartee amantii teenya eeganii marii tana akka godhuu hin barbaanne nu garsiisaa jiran jechuudhaani reefuun tana pirezidantiin Ameerikaas barreessee jira akkasuma san itti aanaan pirezidantii Ameerikaatillee barreessee jira. Garuu gara Paakistaaniinis wal fakkaataan gartee mariin dhugatti gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa gara isaatiin lola kana dhaabuudha barbaada. Maaliif yeroo ammaan tanaa keessatti ikonomiin addunyaadhaa rakkoo hamtuu keessa galu jirti. Takkasan. Lamada warreen isa kana gargaaraa jiran, warreen isa duuba jiran akka jechaa jiranitti guutumatti gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa akka marii tanarratti Iiraan waliin galle warra isa dhorkaa jirutu jira jaanitti odeessaa jiran. Warreen sanfaa keessaa fakkeenyaaf biyya akka Israa'el akkasuma sanitti warreen Ameerikaa keessaa
Israa'el deeggaran. Jarreen kuni akka pirezidantiin Ameerikaadhaa waan kana gartee itti waliin galle isaanis gara isaaniitti waan danda'an godhaa jiranii jaaniitti dubbachaa jiran. Kana ilaalchisee reefuun tana itti aanaan pirezidantii Ameerikaadhaa J.D. Vance gara isaatiin barruu ajaa'ibaa takka gadhiiseeti ture. Okay? Akka gartee barruu amma na duuba gartan tane isaatutu gadhiisee jira. Gabaabinatti wanni inni jechaa jiru. Gabaabinatti gartee wanni inni jechaa jiru. Pirezidantiin Ameerikaadhaa biyya teenyaa fi akkasuma san biyya biraatis warra gartee nu wajjin hojjechaa jiru inni Israa'el jechuudha isaati. Biyya teenyaa fi biyya biraatis fadhinnaa isaaniitii fi waan isaan lola kanarratti gartee harkachuu qaban ilaalchiseeti marii nagayaa godhu jira jechaa jira. Garuu warreen yeroo lolli kun gaggeeffamu pirezidantii Ameerikaadhaa akka leencaatti faarsaa turan san akkasuma sanitti arraan tana garuu immoo yaada gartee warra Iiraan kan fakkeessu takkaa'u akkaawuntiilee sooshaal miidiyaa irraa fuudhanii akka oduu dhugaatti gartee olii gad oofanii pirezidantii Ameerikaadhaa warreen balaaleffachaa jiran yaada kanarraa if duuba akka deebi'an isaan gaafannaa jechaa jira. Hogguu inni akkana jiru garee gartee inni itti haasawaa jiruu fi garee tamitti akka qubalaachaa jiru isinuu ni hubattan jeetiin abdadha. Dubbiin ammaan tana gaa deemtee yaada kana gartee marii tana warreen dhorkuu barbaaduu fi marii tana warreen gaggeessuu barbaadu wal loluu jiraachuu isaaniiti, wal dhabuu jiraachuu isaaniiti. Kana keessaa mootummaan Iiraanis yaada isaanii gartee akka jechaa jiranitti ifatti gartee irraa